Dararaan Oromoorraa akka dhaabbatu dhiibbaa taasisuuf wixataa dhufaa jiru kana guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri akka geggeeffamu qeeroon Oromiyaa ibsaa jira. Hiriira kana waa balleessuuf osoo hin taane olola mootummaan OBN fi miidiyaalee afaan Amaaraa dubbataniin uummata Oromoof qabsoo Oromoo maqaa balleessuuf afuufaa jiru irratti dhiibbaa taasisuuf kan kaayyeeffatee ji'a namni yaadanuuf laate tokko. Sochiin itti aanu yookaan hiriirri guyyaa 21 guyyaa yookaan kibxata fuuldura keenya jirutti qophii bareedaan kallattii hundaan akka jiru keessattuu Shaashamannee, Amboo, Harargee guutuu akkasuma Dirree Dhawaa, Harar, Kibba gara Gujiitis dabalatee Wallaggaa 3-4 irrattuu sochiin jiru garee Lubbaa Booraa kan hundatti dabalatee SMS wal gahuu isaa eega mirkaneeffateen booda ejjennoon qeerroo waan kana milkeessuudhaaf qabu immoo maal fakkaata kan jedhu san sochiin jiru bifa saniin itti fufeeti kan jiru jechuudha. Dabaluunis hiriira kanaan ajjechaan artisti Haacaaluu irratti raawwatame Oromoon osoo hin taane nafxanyaan ta'uu mirkaneessuu fi ja'a. Hiriira waamichaa guyyaa tokko kibxata guyyaa tokkotti guutuun Oromiyaadha. Kaayyoon hiriira kanaatiis inni tokko Oromoon qe'ee irratti itti duulamee dhiigni ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatis isuma gubbatti Oromoon gubba qe'eessatti kan godhame. Oromootu godhe jedhamee ololli miidiyaa biyyattiitiin Oromoo irra deemu haanurraa dhaabbatuu fi akkasumas haqa abbaa biyyummaadhaa argannu OBN miidiyaan shiraan Oromoo diiguudhaaf qabsaa'ee jiru ammatti haanurraa dhaabbatu akkasumas immoo dhiigni Haacaaluu Hundeessaa qaamni ajjeesee waboo yookaan ammoo uummata Oromoo osoo hin ta'in ergama nafxanyaa ta'uu kan mirkaneessuudhaa fi dhugoomsuudhaaf kan deemu jechuudha. Hiriirri kun kaayyoon isaatii fi ejjennoon inni qabus kan qeerroodhaan irratti walii galamee labsame jechuu barbaadeeti. Hiriira kanarratti uummanni Oromoo bal'aan qooda akka fudhatuuf akkanatti ibsa namni kun. Uummanni bal'aan qeerroo wanni inni dhaammatu hiriirri kun hiriira waa balleessuu yookaan sabaa sablammoota dhiibuu osoo hin taane sagalee isaa addunyaa gubbatti akkuma uummanni Oromoo biyyoota alaa sagalee isaa dhageessifachaa jiru yeroo kanatti fincilli isaa fincila kaafnee dhiibbaa akka Oromootti qe'ee irratti salphatu akka ifirraa dhaabuuf uummanni Oromoodha hiriira kana paarsantii guutuudhaan deeggaree cinaa dhaabbatee waa tokko malee sodaa tokko maletti akka cinaa dhaabbatu uummata bal'aadhaa fi akkasuma immoo quuqamtootaa fi hordoftoota Oromoo fi Oromummaa ta'an hundatti qeerroon dhaamsasaa ni dabarfataa jechuudha. Dabarfachaa jiraas kana ammoo kaayyoon isaa waa balleessuu yookaan kana godhuuf osoo hin ta'in shira miidiyaaleedhaa fi akkasuma wantoota garaagaraa sabboontota Oromoo kanneen akka Joor Mahammad Baqqalaa Garbaa hidhamanii warri kaleessan nuuf ja'anii aarsaa gurguddaa kafalan kan hidhamanii har'aan tana salphatanii haqa tokko malee soba irratti hidhaman akka bahamuuf ijasaa bakkatti akka deeffatuuf qeerroon dhaamsa guutuu Oromiyaatti dabarfatee fi uummata Oromoo guutuu deeggarsa gaafatu jira. Kun ammoo qe'ee isatti fuulduraaf dhaloonni fuuldura dhufu akka kabaja argatu godha. Yoo ammoo kan callifnee teenyu taate qe'ee irratti salphataa abbaa barbaadeetu dhufee akka fedhe isa godha. Kanaafuu immoo ammatti falmii karaa nagayaa kanaan mootummaatti dhiibbaa goonee addunyaan nu dhageessee akka ifiin feenetti qe'ee teenya irratti akka bulluuf haanee falmannee wal cinaa haa dhaabbannu. Uummanni bal'aanis kana ifatti hubatee qeerroon haqa isaati falmachuudhaaf malee haqa namaa saamuudhaaf nama ajjeesuuf osoo hin taane dhiiga goota isaa kan du'ee baafachuudhaaf yookaan ammoo gaafatee karaa haqaatiin argachuudhaaf malee miidhaa tokkollee godhuudhaaf akka hin jirre qabeenya namaa saamuudhaafis akka hin jirre karaa haqaa malee deemee fonqolcha mootummaa karaa seermaleessaatiin raawwachuudhaaf osoo hin taane haqa isaa addunyaan dhagee fi dhugaadhaaf jecha akka falmachaa jiru uummanni Oromootti fi guutuun addunyaadhaa beekuu qaba. Kun ammoo sagaleen qeerroo wanti inni dhaammatu yoo jiraate kanaa fi kan itti aanus kan waliin deemnu ta'a jechuudha. Hayyoonni Oromoo kanneen akka obbo Joohar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee Oromoonni hedduun kaleessa uummata Oromoof jecha aarsaa guddaa kafalan har'a sobaan hidhaman akka murtii haqaa argatanii hidhaa baafamaniif onnee guutuun falmuuf kan kaayyeeffatee jiran uummanni Oromoo qe'ee isaa irratti kabaja akka argatuuf falmii karaa nagayaan kanaan akka addunyaan dhageessutti mootummaa irratti dhiibbaa godhuu fi qeerroon Oromiyaa irraa BBS qunname tokko.